Har'a ganam waatu na mudate. Jimaata darbe jechuunis ammajjii 9 Wallagga Lixaa aanaa Qilxuu Kaarraa fi Boojii Dirmajjii keessatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo hojjettoota Itiyoo Telekoomii fi kaampaanii kontiraata fudhatee hojjetaa ture kan Chaayinaa ZTE jedhamu tokko akka butan odeeffannee ture. Walumaa galatti namoota 11tu butamee jedhan hidhattoota kanaatiin. Isaan keessaatii namoonni 7 kan ta'anii hojjettoota dhaabbata kaampaanii Chaayinaa ZTE akka ta'an odeeffannee ture. Hojjettoonni nama 2 immoo kan Itiyoo Telekoomidha. Egaa kana osoo adda baasaa jiru haadha nama hidhattootaatiin butame keessaatii nama tokko dubbisuufan bilbile. Isaanis odeeffannoo kana jalqaba gwaanarraa dhagaan baay'ee na'an. Akka yaada kootti akka isaan odeeffannoo kana qaban waanan odeeffadheef beeku jedhee gaafachuu kooti. Baay'ee bu'an, baay'ee na'an. Yaadni isaan jalqabanatti dubbatan akkas kan jedhu ture. Gurra koo foorra nageeno mucaan koo egaa akkam jedheen kanaan akkasiin ibsu iyyuu qabu. Anoo waanuma jedhu iyyuu qabu kanaan beeku waa isaarra. Egaa ayyaana buleetu ba'e. Ayyaana buleetu hojii maaf ba'e. Gara odeeffannoo kanaatti gaafa deebin Wallagga Lixaa Qilxuu Kaarraatti ture. Gaafa ammajjii 9 jechuun jimaatuma darbe kana hidhattoonni namoota 7 hojiirra osoo isaan jiran kan isaan butan. Dubbichi akkas ture. Itiyoo Telekoom tajaajila neetwoorkii 4G jedhamu yookaan intarneetiifis kan gargaaru godinaalee Wallaggaa arfan keessatti babal'isuuf piroojeektii tokko jalqabee ture. Kanaan dura tajaajilli neetwoorkii 4G godinaalee Wallaggaa arfan hundumaa keessatti iyyuu parsantii 5 haga 10 akka hin caalle odeeffanneera. Isa kana gara parsantii 82tti ol guddisanii tajaajila uummataa gaarii taasisuuf akka hojjetaa turan maddii BBC tokko Itiyoo Telekoom keessaatii nutti himee ture. Osoo hojii kanarra jiranii hojichas jalqabanii gara parsantii 80 geessanii ture. Baajanni kanaaf ba'e immoo gara doolaara miiliyoona 26ti. Baajata guddaa akka ta'e odeeffanneera. Meeshaaleen barbaachisan biyya alaatii bitamanii karaa buufata doonii Jibuutii biyya keessa seenanii magaalaa Naqamtee keessa buufachuun magaalaa Naqamtees akka gidduu gala tokkotti fayyadamuun godinaalee Wallaggaa arfan keessatti hojii kana erga jalqabanii bubbuleera yoo xiqqaate gara ji'a 2 ta'a. Egaa kana xumuranii ammajjii 5 eebbisiisuuf turan. Kanaan dura bulchiinsaa godina Wallaggaa Lixaa fi kaan wajjinitti waliin dubbatanii akka hojjetaa turanis odeeffanneera. Kana gidduutti ture egaa jimaata darbe Qilxuu Kaarraatti namoonni 7 hidhattootaan kan isaan butaman. Gaafa 10 jechuun buleesaa sanbata xiqqaa darbe immoo hojjettoonni biroo 4 ta'an aanaa Boojii Dirmajjii jechuun Wallagga Lixaa keessatti akkasuma hidhattootaatiin butaman. Sana booddee maaltu ta'e? Qaamni BBC'n irraa odeeffate akkas jechuun himanii jiru. Hidhattoonni hojjettoota kanneen butan tokko isaaniitti maallaqa miiliyoonotaan lakkaa'amu gaafatanii jiru. Miiliyoona 3, miiliyoona 10 olis kan itti gaafatame akka jiru odeeffanneera. Nama tokkotti jechuudha. Amma hojjettoonni 7 Qilxuu Kaarraatii butaman eessa akka geeffaman homtuu wanti odeeffamee hin jiru. Warri Boojii Dirmajjii garuu gara kaampaanii ZTE jedhamutti hidhattoonni bilbilanii isaaniin gadhiisuuf maallaqa sana galchuu akka qaban gaafatanii jiru. Haga barfata kanaattis akka bilbilaa turan odeeffanne. Kun kanaan osoo jiru gochaan kun maaliif raawwatee jedhee ABO yookaan waraana bilisummaa Oromoo keessaa qondaala isaanii tokkotti bilbileen ture. Gorsaa ajajaa olaanaa ABO'ti jechuudha. Dhimma kanas akka quban qabnee fi akka qoratanii deebii nuuf kennan nutti himanii jiru. Akka walii galaatti garuu hojimaata isaanii akka hin taanee fi naamusaa ala akka ta'e natti himee jira. Odeeffannoo kana bal'inaatiinis kan hordofnu akkuma jirutti ta'e odeeffannoo dabalataa argachuuf gara Wallagga Lixaatti immoo nan bilbile. Bulchaa godina Wallagga Lixaa obbo Taliilaan akkas jechuun BBC'tti himan. Qaamnoon beeksisnee teeleen kamiyyuu kan Naqamteerra jirus kan bakka garaagaraa jiru hojii gaafa hojjetu nu beeksisee dhufaa nuyi bakka isaan qaban hundattiyyuu eegumsa goonee hojjechaa jirra. Aanaalee hunda keessattiyyuu even paawariin kun haayiteenshiniin asirra darbu kanidha haaromsa laga Abbayyaa warri elektiriksiitii hojjechaa turanii jiddeessarraa jalqabnee aga daabbusitti eegumsa gooneeti kan hojjechiisne jechuudha. Warri kuni hin qabaman jechuudha isaanii dhageenya malee nun beeksisne jechuudha gaafa dhufanis. Akkasumatti dhageenya jechuudha. Hundinuma bulchiinsi naannoos bulchiinsi aanaa sanis edda isaan hin qabaman jedhaniiti kan dhageenye. Edda sana ammoo hordoffii taasisnee jirra. Feedbackii isaa ganaa fudhannaa jechuudha hordofamaa ture. Konkolaataan tokko bakkee keessa dhaabattee akka isheen jirtu dhageenya jirra. Namni butame nama 3 kan jedhu oduu bakkee irraa dhageenyeen alatti namni wajjin hojjechuu dhufe kan dhageenye shufeeriidhaa fi
ogeessa nama lama jechuun kan dhageenye jarri kun immoo hojii kana hojjechuudhaaf piroojeektii akkasii jira kan jedhu nun beeksisni callisanii osoo Kanaan dura Itiyoo Telekoom wajjin waliin dubbannee hojjetaa turre. Amma garuu hidhattoonni kunneen butamuu isaanii qofa dhageenye kan jedhu ture kan isaan deebii kennan walumaan haa dhageenye. Garuu piroojeektichi godina keessan keessa jira miti babal'isni 4G neetwoorkii kun. Jiraachuu jira nun damee naqamtee wajjiniin hojjechaa irra. Warri federaalaa nu beeksisan qaban. Isaan ijin immoo diskees goone irra kan isaanis nu beeksisne. Hojii akkasiitu hojjetama. Bakka hundatti iyyuu waggaa kana guutuu walii wajjin hojjechaa turre isaan waliin. Bakka hundatti eegumsa goonee gimbiitti hojjenneerra, haaruutti hojjenneerra, ganjiitti hojjenneerra, gullisootti amma hojjechaa jirra. Boobineetti boojii dirmajiitti hojjenneerra, anaan ajjoo keessatti mana sibuu bakka hundatti hojjenne begii qondaalatti hojjenneerra jechuudha. Bakkawwan hojjenne kana hunda keessatti itti gaafatamtooti illee warri dhimma sana hordofan obbo Geetoo jedhamu isaan nu bilbilaa turani. Bakka raayitoo wayiin jiru qabeenya namaarra bu'u mataasaa bakka fedhanii hooggansa naannoo sanii wajjiniin hojjechaa turani. Kan kanaa garuu hin beeknu nu odeeffannoo siin qabnu akkatti namni dhufee achi keessa galee butamee jechuudha nu beeksistu. Tarii amma humni nageenyaa bobba'ee hordofaa jiraa? Hordofaa jira. Har'ayyuu miti malee inni gaafasuma. Odeeffannoon akkasii akkuma dhaga'ame humni nageenyaa bobbii godhee jechuudha odeeffanni jaalladhe. Godinaalee Wallaggaa keessatti namoonni yeroo butaman kun kan jalqabaa miti. Dhiyeenyuma kana kan beeknu abbootiin alangaa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo keessatti butamuu isaanii ni yaadatama. Namoonni 4 jechuudha. Isaan keessaa dhukaasni humna waraanaa mootummaa fi hidhattoota gidduutti osoo gaggeeffamaa jiru namni tokko ajjeefame sirna awwaalchasaas Shawaa Kaabaatti raawwatamuusaa ni yaadatama. Namni biraa tokko immoo rasaasaan dhahamee madaa'ee mana yaalaa ture. Namoonni 2 guyyoota 9f harka hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo turuun booda nagumaan gadhiifamanii gara maatii isaaniitti deebi'anii jiru. Egaa gochoonni akkasii kun godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti yeroo adda addaatti ni raawwatamu. Mootummaanis nageenya lammiilee isaa kabachiisuuf yeroo adda addaatti opereeshinii akka gaggeessu ni hima. Dhiyeenyuma kana immoo Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessattis hidhattoonni waraana bilisummaa Oromooti jedhaman 200 ol karaa nagaa harka kennachuun isaanii ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu kan irraatti adda ba'anii socho'aa turanidha. Ajaja keenya jala hin turree jedhan. Qaamni gochaa kana raawwate eenyu akka ta'e ammatti ifatti wanti beekame hin jiru.